Barri isaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1942 waraanni addunyaa lammaffaa bara itti adeemsifame jechuudha. Ameerikaa fi Jaappaan lola guddaa irra turanii. Doonii lolaa Pearl Harbor jedhamu irratti Jaappaan balaa guddaa geessisuun uummata hedduu Ameerikaa jalaa fixxi. Sababa kanaanis Ameerikaan qophii hunda xumurtee Jaappaan barbadeessuuf xiyyaarota leenjistee garasumatti ni ergiti. Dargaggoonni sadii xiyyaara tokko keessatti ergaa kana fudhatanii gara Jaappaan deemaa turanii. Kana gidduutti garuu kallattii isaanii dogoggoruun galaana guddaa Paasifiik keessatti nyaata, raadiyoo, kaartaa fi wanta kamiyyuu osoo hin qabaatin kufanii argamu. Qophii keenya har'aatiin fiilmiin waliin ilaallu bara 2014 kan ba'ee fi seenaa dhugaa waraana addunyaa lammaffaa irratti uumame bu'uura godhachuun kan hojjetame fiilmii Against the Sun jedhamudha. Turtii gaarii. Seenaan isaa kan jalqabu xiyyaara lola Ameerikaa keessatti paayilatii Diiksii, ispeeshaalistii boombii Toonii fi to'ataa raadiyoo kan ta'e Jiin ta'anii waliin balali'aa turanii. Xiyyaarota biroo waliin balali'an waliin adda adda ba'uun kallattiin jalaa bada. Wanta kanas beeksisuuf yommuu yaalan raadiyoon isaanii hojjechuu dida. Gara dhufanitti deebi'uufis yommuu jedhan boba'aan jalaa dhuma. Boba'aan xiqqoo haftee akka hin dhumneef jechas boombii baatanii turan galaanicha keessatti gatu. Baay'ees osoo hin deemin xiyyaarri isaanii galaanicha keessatti kufuun ni caccaba. Akka carraa ta'ee sadanuu lubbuun hafuun Diiksiin ka'ee jalbaa yeroo rakkinaaf qabatan diriirsuudhaan ni qopheessa. Toonii fi Jiin garuu zanqii ittiin hidhamanillee ofirraa hiikuu dadhabuun xiqqummaaf liqimfamuurraa hafu. Wanta barbaadan kamiyyuu xiyyaaricha keessaa osoo hin fudhatin jalaa liqimfamee ni bada. Jalbaan isaanis garagalee waan tureef uffata isaaniitiin ol deebisanii gubbaarra koranii deemuu jalqabu. Ganama barii sababa eenyutiin xiyyaarichi akka kufee atakaaruu jalqabu. Boodarratti garuu falmiin kun eessaanuu akka isaan hin geenye hubachuun xiyyaara isaan fudhatu eeguu jalqabu. Akka carraa ta'ees xiyyaarri tokko ni dhufa. Isaanis itti iyyaa wayyaa isaanii urgufaa waamanillee xiyyaarichi sun garuu osoo isaan hin argin darbee ni adeema. Diiksiinis abdii kutuudhaan carraan qabnu kana ture. Kana booda homtuu nu hin baasu. Ofuma keenyaayis furmaata biraa barbaaduu qabna jedhaani. Itti aansuunis kiisii isaatii wanta qaban hunda akka baasan itti hima. Isaanis baasanii lafa kaa'u. Jalbaan isaanii pilaastikiidhaan waan tolfameef salphumatti akka hin citneef Diiksiin kophee isaanii baasanii akka lagatti gatan itti hima. Haa ta'u malee kan isaa hin ganne ture. Sababa kanaanis Jiinii fi Tooniin itti aaru. Guyyoonni hedduun erga darbaniin boodas of bohaarsuuf wantoota garaagaraa gochuu jalqabu. Tooniinis qawwee isaa qulqulleessaa obboleettii isaa Jiin waliin akka wal barsiisuu itti hima. Hoo'inni aduu guyyaa guyyaa ulfaataa waan ta'eef uffata isaanii ni baafatu. Yommuu kanas hoo'inni aduu gogaa isaanii qoqoncisuu jalqaba. Galgala ammoo qorri hamaa waan jiruuf hirribni isaan hin fudhatu ture. Tartiibaanis namni lama yommuu ciisu namni tokko ammoo xiyyaara darbuu ni eega ture. Diiksiin dheebuusaarraan kan ka'e fincaan isaa kophee keessatti fincaa'uun ni dhuga ture. Guyyaa tokko Diiksiin paayilatii waan tureef qilleensi gara kamitti akka isaan geessaa jiru herreega hojjechuu jalqaba. Erga hojjeteen boodas oddola argachuu akka danda'anii fi torban booda akka bira gahan isaanitti hima. Jiin torban tokko guutuu yoo teenye du'uu waan dandeenyuuf qurxummii qabachuu qabna jechuun meeshaalee ittiin qabatan hojjechuu jalqabu. Isa boodas daqiiqaa muraasa keessatti qurxummii tokko ni qabatu. Haa ta'u malee fo'aan isaanii qalloo waan tureef jalaa cita. Diiksiinii fi Tooniinis abdii kutatu. Jiin garuu abdii osoo hin kutatin meeshaa biraa tolchuun sa'a dheeraadhaaf
qurxummii eegaa. Dhumarrattis hoo'inni waan itti cimeef of qorrisiisuuf jecha wayyaa daakichaa uffatee gara galaanichaatti ni utaala. Toon innis utaalee seenuuf yommuu jedhu Diiksiin isa qabee shaarkiin jiraachuu waan danda'uuf of eeggachuu akka qaban itti hima. Jiiniinis shaarkiin akka jiru yommuu dhagahu sodaatee ol ba'a. Guyyaan hanguma deemuu dheebuu isaanii to'achuu dadhabu. Tooniinis hanga yoomitti fincaan keenya dhugna jechuun bishaan galaanichaa yommuu dhuguuf jedhu Diiksiin isa dhorkuun galaanichi akka soogidda qabuu fi qaama keenyaaf balaa akka ta'u itti hima. Diiksiin tasa yommuu wayyaa isaa qaqqabu irsaasii tokko argachuun eessatti adeemaa akka jiran herreega hojjechuu jalqaba. Oddola sana bira ga'uufis qilleensatti fayyadamuu akka qaban hubachuudhaan wayyaa isaaniitiin meeshaa qilleensa akka isaan hin fudhanne gochuu danda'u ni hojjetu. Isa boodas carraan qaban kadhannaa waan tureef waliin kadhatu. Akka carraa ta'ee galgala sanas ni rooba. Isaanis gammachuudhaan bishaanicha dhugaa meeshaa qabanittis waraabbachaa ni dabarsu. Galaanicha irrattis turban tokko ni guutu. Jiinis meeshaan hojjete qurxummii qabuuf waan dideef aaree albee baafachuun gara galaanichaatti asii gadi waraanuu jalqaba. Akka carraa ta'ee shaarkii tokko ajjeesuun qurxummiiwwan garaa isaa keessa jiran nyaachuu jalqabu. Foon shaarkichaas kaalsii keessa gochuun qurxummii biroo ittiin qabachuuf itti fayyadamu. Dhiiga shaarkichaas galaanicha keessatti gadi naqanii waan tureef shaarkonni biroo isaan hordofaa turanii. Halkan rafanii Jiin osoo hin beekin harka isaa tokko galaanicha keessatti gad lakkisee ture. Yommuu kana shaarkiin tokko dhufee isa ciniina. Harka isaa hubamee ni wallaanaa fi galaanicha keessattis torban lama ni guutu. Beelaa fi dheebuudhaanis hubamaa jiru. Guyyaa tokkos roobni irra deebiin roobee fi meeshaa qabanitti ni kuufatu. Hundi isaaniitu jireenya ulfaataa dabarsaa waan turaniif abdii kutachuu jalqabu. Tooniin qawwee baasee of ajjeesuuf yommuu jedhu Jiin harkaa fuudhee allaattii jalbaa isaanirra qubate tokko ni ajjeesa. Diiksiinis galaanicha keessatti utaaluun allaattitti fuudhuuf ni seena. Shaarkiin tokkos dhiiga allaattii sanaa fuunfachuun gara isaanitti dhufa. Jiinis shaarkicha ajjeesuuf yommuu jedhu qawween sun hojjechuu dida. Diiksiinis shaarkichi osoo isa hin qabatin gara jalbaatti deebi'uun jalaa miliqa. Beela isaanis allaattii sana nyaachuun ni dabarfatu. Qawween isaanis waan hojjechuu dideef tooniin galaanicha keessatti darbata. Guyyaa 20ffaa irrattis Diiksiin yommuu hirriibaa ka'u homtuu xiyyaara eegaan turre. Diiksiinis maaliif xiyyaara hin eegdu jechuun Jiiniidhaan yommuu lolu hanga har'aatti homtuu waan hin dhufneef abdii hin qabnu jedhaani. Itti dabaluunis herreegni kee homaa nuuf hin hojjenne jechuun ni deebisaa fi sababa keetiin asitti kufne jechuunis aariidhaan itti dubbata. Diiksiinis sababni isaan itti kufan xiyyaaricha keessatti hirribni isa fudhatee akka ture isaanitti himuudhaan dhiifama isaan gaafata. Ta'us aariin bu'aa waan hin qabneef Jiin Diiksiin irra deebiin herreegicha hojjetee carraa isaanii akka yaalaniif itti hima. Diiksiinis albee Jiin irraa fuudhee kophee isaatiin meeshaa bishaanicha ittiin dhiiban hojjechuun deemuu jalqabu. Guyyaanis deemee erga badanii ji'i tokko ni darba. Isa boodas roobni ni dhufa. Roobni kun garuu cimaa waan tureef jalbaa isaanii ni garagalcha. Meeshaa isaanii hafe hundas ni fudhata. Akkuma ta'etti jalbaa isaanii garagaltee deebisuudhaan gubbaa irra koranii halkan sana ni dabarsu. Ganamas dadhabbii isaanii irraan kan ka'e hirriibaa ka'uu ni dadhabu. Abdiin isaanii hundi dhumeera. Namni tokkos isaan keessaa yoo du'e akka nyaatan waliin haasa'u. Balaa kanarraa yoo hafanis balleessaa Diiksiin hojjetee Musee isaanitti akka hin himne walii galu. Tooniinis ka'uun yaallee yoo duune wayya jechuun isaan kakaasee jalbicha loosuu jalqabu. Diiksiinis sirritti dadhabuun bishaan tooniin akka hin dhugne dhorkee ture sana ni dhuga. Tooniinis dadhabee yommuu ciisu Jiin kan du'e se'uun ni warraaqsa. Yommuu kana alaalaa ol jedhee yommuu ilaalu wanta magariisa tokko ni arga. Yommuu kanas oddola akka argan beekuun gammachuudhaan walaammatanii gara oddolichaatti gulufuu jalqabu.
Oddolicha irrattis mana citaa tokko argachuun garasumatti yommuu adeeman seenichi ni xumurama. Dhumarrattis Diiksiin, Jiinii fi Tooniin guyyoota 34 booda lafa akka argatanii fi kiiloomeetira 1600 akka adeeman